Bismillah jedheetiin gargaarsisaa haajuma yoonni nan gargaarre anoonni raafamaaf diirabbiin qaba hin raafamu homaa kanatti siniyaansaa hirkaakan koo cimaa barumsa barannaa kitaaba ulamaa shakkii tokko malee handugaasii fi maasammuu hojjechiisi xiinxaliyaa namaa maqaa gaarii qabnaa xaaliboota diinii jabaannee barannaan murteessinaan harka keenya jira quraanaa fi haadisni. Duba maal sodaanna yaa obboleeyyan diinii ragaa hunda caalu qabna furqaaniini ni barannaa kottaa adaraa beekumsaa dukkana wallaalaa beekumsatu ibsa. Waan badaa fi waan gaarii ibsee si garsiisa barachuun gaariidha barnoota hundasaa shari'aaf akkaadaamii hunda madaalchisa haa barannuun jedha dhaamsa kun dhageessisa. Ofuma barbaacha gaaraaf godha bu'i mul'ataaf jiraadhu kaayyoof jecha du'i. Dhaabaan dheeraas ta'e yookaan hanga duundumaa ni danda'a jennaan ni dandeessa hundumaa. Nama guutuu ta'uuf tolfadhu tarkaanfii har'uma dubbisuuf jalqabii tattaaffii. Barumsa barachuun dagalee utubaadha utubaaf dagaleedha jaaree gassi dhaaba jireenya kee keessatti ta'e hiriyaa kitaaba asirratti hin dhaaba dheeratu dhiifama du'aa hinaa godha du'aa itti naachuma.